إلى هفرصو إلى إبسشام ماكي دي سجتشون أكنا مدو يتوقوتين لا يجال جرانا هذا جيفتو نمني أبوليس يور رادو أبوليس فود أجارتي أبوليس كمنا ركنا إيران كمنو أكو ما كتا أروميا أتيتو إيري كتا بالي كنا كيس سجر إبسشان يو ماكي دي سه ماكي نمدي سلمتي ماكي تون أولا ويتي جالتو مجتين تون نم هذا أبا إسي برا جرتو متي نم بيا نما جرت واتو قامون إسي هن أكن جرة كنن بيك إنس كنا دعانا نما دتابا متي نما شوفا متي جديتني نجاتو كناف تبين قد أما علمنا ما شمر ويتدابون سني تمام ما فتشر أممتي ربي يو ويتي أمود تأثيرات جدي أما إني نمشي وان كان أولي قدي أوفو إيجا باتي أركابات اللي نما والله نت أن إيرا صوتين والله نتي بيا نبراتا بيا إني كيس جروت بود نما وجنجرو فراشونو أولا إمبيكو كباد مينزام مونو أنا سفرت تفسيران كعبو كنا باتيام إيجا باتي وان كارا دربين أسفرار أني دفع أجتشون دوغونغورا هندي بيتو ترت بوت هنتان سنت أوسو بوت براسنت جنة دفتشون دندا شيطان في جول بالة تتكار سنت دينام بهم بيت حديث في تتكاره سنة جرا ما كي كسامبو بسشان ورانا كسامباست كنا أوليغا فيغني إيسي براها في الآن مجتي يوم فيديو انتاني يوتيوبي رجراتي نرى كاسيو جتين وبوليتيني سيتي رايتي الراكاسو الراكا فيديو نو باويو هنتلتينا مالتو سينجلج هنتلي أما تاواناتي بتعرسيت هنتلي سي كوماندو كيسا سنتر هنتلتينا فيديو متي إن شاء الله فوق إدو بايسا قبا باتي باو أمباني فيديو نوم ساتي دفع فورون كابويو جالا لساني رب دولينا ترسيسو دفع فورون كابو مالي فنان تيكو هامت تولين غافا مت تبدأ ديفتي وفينو ديفتي تيغلي سوني غارو مريد وانا تيتلي هذا بريد لايفي دوم فاكينا نمني مرتنونم لايفي ندبرسين انجرو شمر وجي لايفي دبرسا توريچو غافا شمر تكديمتي نما براسي جالته كيسين تيروم دوتاتي وانا سي وجي دبرسنا سنو فرا غومنا ديفنا يچو مالي في لايفي دوم فا دبرسيتا وان نمو وجي دبرسيسن دموتو اسر في دي اسون ديروما متي يو خدموتو نما سنسلبسو متي يچو نمني توكو وان نمو وجي دبرسي غافا في دي ميديا واسا رت اسه namni biraa mootu kanama san duraan jaalachuuf karoora qabu yookaan immoo nama san akkamitti ilaala anama fakkeenyaa fi nama tokko jin laayivii dabarsaa jechuun namni waliin jaalanne hin jiru mana barumsaa irraa wayita barattanii namni wayita mana barumsaa wayituma baratu san iyyuu jaalallee qabdaa jechuun jaalallee san wajjin waggaa dheeraa wajjin eega jiraatte deebitee isii yookaan biraatti heerumtii atillee ka biraa fuutaa jechuun kun laayivii namni akkasumatti abbaa fi wajjin dabarsaa jiraata gaafa dabarsite immoo waan nama san wajjin goote gaafa hawaasa bira geessitee kaasoo itu taate namni diqqaataan si malee nama sanii miti jechuudha waan nama wajjin taate akkamitti waan intala takka wajjin nyaattee wajjin duydee wajjin ciiftee wajjin kaate tokko gabbaatee hawaasa biratti akkana godhee ta akkana wajjin taate akkas yaaboo kun sheemidha wallahi sheemidha wanna hagana nama salphachiisu hin jiru jechuudha namni ilmi namaa lafarra yaa'u kun guutuun isaa ozo eebii isaa kabajtanni mana barumsaa baraturraa kabajtanni haadhaaf abbaan akka ittiin beeynetti nama wajjin dhukatee jiraaturraa odoo ka gabbaaftee haasuytu kataatu taate ilmi namaa lafarra yaa'u kun guutuun isaa tokkocha isaan osoo hin jiru jechuudha namni hundi jechuudha ilmi namaa hundi ilma namaa ta'e laayivii dhuunfaa waan jaalataa as geette qabda waan dabarsaa as geette qabda waan si mudate qabda si galee bari shamara jaalatu fedhiisiitiin nama jaalattee yoo zon ta'in ka hiriyyaan isii fuutee mana namaa geessitee achitti dhiirri faa yookaan osoo isiin niyyaan qabne faa durbumaa isii balleessaa ture jiraami maa numartuu bar namni akkaataa itti yookaan immoo waan ta'e kana ni beekna jechuudha akkamitti akka guddannee namni martuu ni beeka jechuudha laayivii dhuunfaa namni hin dabarsine hin jiru yaakii ilma namaa ta'e si galee garuu waan AB hagana ga'u kana gabbaatanii intala sanuu isin keessaa dhalatte kan namni biraa amma beekamtee intala sanuu daa'ima namni asirratti miidiyaa irratti intala ganda ofii akkatti gabbayee xiqqeessu odoo namni ganda biraa isii san xiqqeesse garuu namni intala ganda ofii intala isaaf haadha taatu intala isaaf obboleetti taatu intala isaaf waa hunda isaaf taatu gabbayee akkatti hagana irraa iyyuun wallaahi kun dhiirummaa miti ana akka mataa kiyyaatti garuu anu zo intalummaan baalagimayyuu taate intala ganda kiyya dhalattak
baalagee irraa akira osoo isin mana bunnaa beeti kadala taate achuma sattaree dhoysee yoo danda'e akka namni biraa hin beekne yookaan immoo akka namni biraatu waasan gurratti qabatee hin deemne gurra keenya ka boruu san eeggachuudhaaf jecha waan isiisan achumatti affanaa jechuudha achumatti dhoysaa jechuudha garuu haala kanaan obboleettii ofii haadha ofii jechuudha gabbayanii miidiyaa irratti akkanatti waan nama wajjin dabarsan akkanatti haasa'uun kuni gabbu'ummaa keessan agarsiisa lammaffaa irratti akkuma ammaa biyyiin dubartii qofa warra dhiiraa kana mee fakkeenyaaf harargee keessatti warri dhiiraa akkamii shamarra akkamii nu bulchitii jettee ijoolleen harargee kaasirraa haasa'utu arga ani uummata harargee kana waan hagana jaaladhu hin qabu dhuguma dubbachuuf jechuudha wallahi hawaasa harargee waan hagana jaaladhu hin qabu uummata oromiyaa kana keessa namni akka isaaniitti oromummaa kana jaalatu hin jiru jechuudha warra nu beeku waan nu beeknuuf garuu abiyyiin shamarran nurratti shuumee dhiirachi guuree jechaa turan hanga har'aa ammallee matii sana wanni itti duulaafii jirtan isiin akkamitti gabbaatee sagalee nuu ta'uu dhabdee hawaasa keenyaaf isin ilmi dhiiraa maal taatanii nu amma akka baaleetti shamara asirraa sagalee nuu taatu hin qabdu yoo ilma dhiiraa tokko kakuma nu taate malee shamara takka takkuma nu hin qabnu akka baaleetti akkuma sikkoo mandoo mee walumaa galatti yoo dubbanne amma fakkeenyaaf aslii yoo waan gama sikkoo mandoo kana dhufe dubbata yeloonni dubbata namoonni dhiiraa kanniin warra akkanaa kanniin iyyuu gabbaanee jara kanatti maa akkana hin goone jennee arrabsina malee shamara takka haadha faatee amma sirra jirtiimi akkasi koomandootti namni asirraa maa hawaasa keenyaaf sagalee hin taane haadha faatee arrabsu jira agartanii takka yoo hawaasni rakkataa jechuudha isii shamara sana dhiifnee ilma dhiiraa sanitti sirriye si dhaabadha jidduudha wallahi jecha kana waan dubbatteef sitti hima haati faatee gaafa gargaarsa warra shirkaa guurru geemii taphataa turte wallahi namni irraa ba'ee dubbatin jiru. Laal nuti shamara rabbiin dhiira Oromoo uume dhiira sikkoo mandoo keessa uume warri shamarranii galata galfadha maaliif naan jedha osoo warri sikkoo mandoo kun akka kutaa biraa viidiyoo waraabbatee yookaan suuraa qabatee silkii keessas shamaraan as faraarra'e shamarri kutaa 11 guutuun silaa gubbaatanii iyyitan viidiyoon keessan ardii guute dhiirri warri sikkoo mandoo kun yoo shamaraan addaan bahe waan viidiyoo keessaa silkii keessaa qabu guutuu balleessa. Tuwwiin illee waan akkanaa kana baradha akkami go'e ganda keen wal shakkitan jaartolee hadda fuutaniif jalaa qabdan kana osoo dhiirri sikkoo mandoo kun viidiyoo waraabbatee gadhiise jaartoleen teessan guutuun isin jalaa yaate fiiti eessaan na jalaa tuttuqe jettanii kanaaf viidiyoo shamaraa yoo addaan baatan baasa osoo isiin sitti himin diiguuf keessaa diileet godhi maaliif ifittiin amantu namni dhiirti ifitti amanummaa qabdu waa silkii keessa qabattee namaaniin as faraarraa ati ufta'iitiin waa duuka deemi wayita waa duuka deemtu yoo si jalaa deemte waan isii uf bira qabattee isin arra'in ufii keetiin iyyuu isii as faraarraatee jala qabachuu hin dandeenye maaliif waa silkii keessa qabattee shamara as faraarraate balleessuuf keessaa wala deemtee jennaan deemtee isin tana. Wanti muradhaasu daqiiqaa takka baweedha. Kanaafi tokkoffaa ijoolleen keenya kan arge intala shamaraa tanarra rarraatanii uf dagattanii maa sagalee nuu ta'uu dhabe jettanii isii arrabsuuni wallahi gabbuumsa keessan agarsiisa isin saalfachiisallee waan harargeen ummanni harargee duraan hin qabne ijoolleen harargeetu nama sirra jirtan tun itti fidina jechuudha ummanni harargee yoo gootummaa fi jaalala namaaf qabaachuu fi hawaasa wajjin akkamitti akka jiraatan maal akka uumuu danda'an waa kalaquu akka danda'an hawaasni harargee uummata Oromoo barsiise malee obboleettii fi cabsee uummata hin barsiifne jechuudha nuti hawaasa harargee wanni anamma akka mataa hiyyaatti lataa baaleeti garuu wanni harargee sana jaaladhuu fi ummanni harargee waa kalaqee waa uume gootummaa isaa ta'u waa kalaquunis haa ta'u uummata Oromootiif waa arjoomuudhaan beekama malee nama ofii cabsee nama ofii xiqqeessee intala shamaraa xiqqeessee hin beeku hawaasa harargee akkasitti illee hin beeku hawaasa harargee akkaataan itti beekuu fi akkaataan itti dhagaa guddadhee fi akkaataan itti isaan beekullee akkaataan ijoolleen amma asirra jiran kun godhaa jiran kun hawaasa harargeetiif yaani garuu akka mataa kiyyaatti wallahi isin qaanessa kuni nuti ani akka firiitti yoo bakka wee dubbadde nama wajjin laayivii dabarse hiriyyaan kiyya deebi'ee ka fuudhe yoo inni hiriyyammaan kiisunuu fuudhe akka nama san hin beeknetti itti himna jechuudha. Siigalee akka nama san hin beeknetti irraa fagaanna malee nama san jalatti akkana godhaa ture jenneetiin hamilee nama sanii intala shamaraa takka ta wajjin dabarse laayivii wajjin dabarsine san dammootu deebinee eebii san gabbaafnee hiree siisan ittiin qabnu jechuudha. Yoom isiin hiree argatte haga wajjin jiraatte yookaan immoo riskiin eegaddaan si baase isii sun deebitee riskii isii gaafa argatte hiree isiisan ittiin qabdu jechuudha. Maaliif boru rabbiin hiree ta'e akkamitti akkasi qabu hin beektu. Siigalee nama wajjin jiraachuu waan biraa wajjin laayivii dabarsuu wal dongorsiisuun waan hedduu waan jiruuf garuu as deebitee ammootu AB waan nama wajjin goote sana haasa'uun
kuni gadi bu'umsa guddaan walumaa galatti ani akka nam tokkotti ibsishaani Muetti tana gaafa wala namni jaalala keessa yuusenin waa wal gaafataa jechuudha. Maakiinis gaafa mucaa kana dhugaan jaalattu